motora ramsiiti baay'inattaa sa'i. Maalan balleesse? Tole waraqaa eenyummaa fi qarshii 400 fidii naasofna. Gommaan kun haaraadha? Waggaa torbanitti deema. Gommaa kanaam? Galakatti nattaatu. Nana rifadda obboleessu. Namatti dhukkubsatee manaan eegaara. Kanaaf? Jechuun waan balleessinatti miitiin deema. Waraqaan eenyummaa kee ji'a tokko dura haareffame. Ji'a tokko guutuun haaressimmaaf teesse. Qarshii 200. Maaliin balleessan waraqaa eenyummaa haaresseen qabadee deemaa jira? Laaqiin kun immoo maal? Ilaalaan ooftu? Akkamitti gommaa laaqiidhaan asirra dhuftaan jedhama? Obboleessu. Waan balleessi yoo jiraate natti miti adabamee deemaa jira. Achi ol natti hin deebisinii dhaggeeffadhu. Gommaa laaqiidhaan akkamitti kana keessa dhuftaan siin jechaa. Karaa guddaan achirra akka ta'e beektamti? Karaa guddaa dhiiste keessa natti akkasitti fiidduuf maaloo dhare? Dhimma wayiitu na quunnamee achi cuccufaadha karaan kanaafis gidduu baara. Achi cuccufaadha kanaaf asirra dhufte. Maal rakkina qaba kun kanarra yeroo kan isin manoo faasirra? Rakkina qaba asirra deemuun. Dhuddeettammoo. Maaliif dhugaa? Dhuganii konkolaachisuun akka nama adabsiisu beektamoo hin beektu? Beeka hin dhugne an garuu hin dhugne. Hin dhugne dhugaatiis? Hin dhugne. Si argaan jiraam. Akka utuun akkasitti si ilaalu asuma gidduutti moo? Tole eeyyama konkolaachisummaa kee erga haaressite ji'a tokko. Maaf torbaniin haaressitu? Sammuun isin hojjetaa garuu? Natti hin deebisin achi asii. Tole ana mana na riifadhaati na geggeessi waan narraa barbaadu natti miti. Ana riifachaa hin jiru anko hojii miti. Boolloon kee asirraati 2013 jedha. Maaliif akka kan faranjootaatti hin barreeffame? Biyya kana keessa noofaa jira kaa? Inni kun nan ilaallatu akka gaafatamuu dandeessu hin beektu? Fuuteettamoo fuunee maadha manaa qabda? Maal sii godhaa maadha manaa qabaadhee? Maaliif waan gaafatamtu fuulduratti hin deebistu ati? Fuuteettamoo hin fuun? Konkolaataan oofaa jiraam. Ishee waan ilaallatu hin qabu. Adaba kan biraa. Fuudheera. Haadha manaa qabda? Isheen mana keessa teessee hojii si hojjetti? Isheen qodaa mana keessaa maal hojjechaa oolti ati asirraan olii gadi deemti. Maal ta'a yoo gabbinaa keessee wajjin deemte? Yoom akka namaatti yaadduun jedhama. Atas teessee isheen achi teessee yoo deemte maal rakkinni isaa? Kunoo akka seera biyyattiitti meeqa akka nama adabsiisu beektaa? Amma ishee maafani waa bituu ba'een deebi'aa jira. Nana riifadhaati maaloo piliis qoosaa akkasii dhiisiitti na dabarsan nan deemaa. Hojiin kee maaloo dhammati? Maalidha hojiin kee? Atileetiidha nan fiiga. Atileetiidha? Hin fiigduu ree konkolaataan maal siif godha? Atileetii kana taatee fiiguuf moo konkolaataa oofuuf? Luka kana maaliif itti fayyadamta? Qarshii 800 dogoggoreera iyyuu qarshii 1000 kun qofaadha. Seera biyyattiin beektan taanaan irra fayyadamuu dhiisaa konkolaataa. Isa olmaa baay'ee olleerra biyya kana. Naatoo? Alaabaa biyya kana ol kaaseeraan yoo xinnaa ta'u guddatu. Argaan jira. Argaan jira akkamitti ol kaasta? Tole adabii kee baay'eedha. Waan ati gochuu dandeessu yookaan mana dabaa deemtee buluu kee jira. Meeqa amma qarshii meeqadha? Qarshii itti jijjiiri naan jetta taanaan qarshii 2000, 2300, 2700, 3200 nan dagaddayyuu. Gabaajeen kun maalodha? Gabaajeen maali? Kun ZNA. Maalitti hin beekan hin beekan. Hin beektu?
Waan hin beekne konkolaachisaa jirta? Wanta konkolaataa kee irra jiru wallaaluun qarshii 600 akka nama dabsiisuu beekta? Isa baastee nan gaafattu. Andee maate nan ariifadha. Dhaggeeffadhu. Qarshii 800 tuaf. Qarshii 800. Mana adabaa buluun barbaaddu yoo ta'e jechuudha. Kanuma gurguradhuuti itti gargaara. Meeqa kun? Tole, konkolaataan kee dhiqamuutu irra jiraata. Fuutee itti argatee immoo ijoollee godhadhu. Ijoollee 3-4 godhadhu. Ijoollee gaafa godhattu suutatti konkolaachiste. Amma gaarii fedhee konkolaachisaan jiru seeraan konkolaachisaa dhufee man. Natti deebistee jechuudha. Naa dabuu diddeedhaayi. Maaliif? Maaf na dhaggeeffattu ree seeraan feetu miti makiinaan kun dudduubatti maaliif mi'aan feetu? Maaliif nama dudduubatti hin feetu? Konkolaataa fe'umsaa miti kun obboleessoo. Irra isaa sana keessatti waan feetu yoo dhabde karaa irraa kosii funaantee irra keessatti hin feetu. Konkolaataan dudduuba akkasitti banamee deemutu irra jiraata. Kosii irratti fe'ee deemuu qaba. Kottuu yaabbadhu kasi fe'een deemaati. Anamoo kosiidha qarshii 1000. Please obboleessoo maaliif waliin hubannu qaama seeraatti nageesse achuma isaanuma wajjin haasaa. Ansii fedheen si adabaa jira seera akkati bartuuf. Tole hatamee beekaas pookiyoon kun. Lakki na tamne. Maal amma kana of eega? Hamma guyyaa irraatti moo? Guyyaattis pookiyoon makiinaa meeqa akka hatamee beeku beekta? Ana maal na galchee? Maal na galchee maal biyyattii kana keessa jirtamti? Maal amma kana of eeggachuun? Qarshii 200. Maaf hin hatamneedhaayi? Hin hatamneetu hin taane seera akkati bartu barbaadee deema. Dhaggeeffadhu. Inni kopheen kee kun immoo? Maal ta'e? Maaf sadarkaa biyyaatti yaannu? Maaltu uumame? Maa inni kopheen akkasii? Amma balaan wayuutu uumame akkamitti buutee fiiguufati? Taakeetaa kaadhee ofuutu narra jiraataa dirqama. Qarshii 200. Please obboleessoo laa hubannu. Qoosaa jirte yoo ta'e yeroo kana jalaan gubinaan nan galaase. Anatu yeroo kee gubaa jira. Mana adabaa si dhaabsisuun didee qarshii 400. Nan ariifadhaa. Anko hojii miti. Qarshii meeqattuu narra taa'ama? Amma qarshii 4,800 qarshii 6,200. Akkas taanaan konkolaatichi mana sitti dhiisee deemaati gurguriiti ishee irraa haftu naa deebisi. Konkolaataa kana sitti dhiistee deemta? Eega. Konkolaataa kana sitti dhiistee iyyuu ganaa qarshii 800 itti dabalta malee. Argitee konkolaataa kee? Maal ta'ee si jedhama? Sitti argamaan jiru ni urgufamu. Maal obboleessa har'umaaf na dhiisiiti har'a na gadhiisa ta'u.
Rakkinaan qabu balleesseera dhiifama naa godhi. Utuu bartee ta'e oolmaan siif oolaa hiraamsi. Balleesseera dhiifama naa godhi nan deema. Adabamtee baruu wayyuu seera kana mana dabaatti baruu keera deemte. Waanumti kan biraan iyyuu hafu ciree nyaattee har. Obboleessa maaliif yeroo kottaa nyaadheera ciree nyaatiin noolaa re'an. Maal nyaatte? Foon hin nyaadhu. Biyya kana keessa teessee isa iyyuu ciree irratti foon. Ani akkamittiin akka seera eegsilutu naan galuun biyya kana keessatti. Maal godhan maal balleessi? Akkamittiin ganama barii sanaan foonni nyaatama. Isa iyyuu foon nyaatte immoo konkolaachifte. Nunnu waa'ee seeraan beekanii jetteeti moo maal yaaddeeti? Anama boqqolloo akaayee nyaaddee konkolaachisuure. Maaliif nyaattumti maaf nyaatamaadha yeroo konkolaachifte? Tole haa ta'u iyyuu tole isa waan goonu hin qabnu nurkaa baataniitu. Dhugaatii hoo erga dhugdee akkamam? Yeroo gamii ta'a. Guyyaa 4 dura dhuge. Guyyaa 4 dura dhugaatii dhugdee har'ammoo konkolaachifte. Maaliif naa dabuu diddeedhaa kunin? Maaliif godhe guyyaa 4 dura dhugee anarra maaliif godhan? Maalumaafuu baay'ee sin sodaatini. Baay'ee illee nan qoose. Ani waan si ajaa'ibu kana ijoollee warra kophee qulqulleessan harkaan fudhee. Xinnoodhuma ishee achi ni buuteedhaan akkas deemaa jirta yoo ta'e malee ani tiraafikiis miti. Garuu achi deemta yoo ta'e xinnoo mana achi na buteedhaan nan qoose an qoosaan ture. Qoosaadha. Xinnoodhuma achi na butu yoo deemaa jirta ta'e siijin deemaa jedhama. Ta'eefi yoo na geggeessite xiqqoo ishee. Maallaan jettaa? Siijin deemuu barbaadeni nan qoose maani dhuguma seete ati. Dhugaa na wajjin deemuu barbaadeeti? Bu'ii meerraati? Akkas deemaa jirta taanaan. Hojii qabdaati sammuu keessan hojjetu? Asuma taa'ee asuma naa wayyaadhi. Bu'ii irraati? Maali akkas deemta yoo ta'e situ kaayyoon deemu. Irraa bu'isii jechaara. Irraa naa bu'isii jedhaman. Biroo akka nama baratee ta'e ka qoosaadhaan kun maali qoosaan beektu achi xinnooman siijin deemaa baran naannoo sanatti hin bu'a. Asii achi na wajjin deemuu barbaadda? Eeka. Tole kottu gabbinaa seenisa. Achi seenu? Naannoo bu'isi gabbinaa seenu. Achi seena.